Dhaloota dhufu jaalalaan beekumsaa fi naamusaan haa ijaaru mata duree jedhuun kutaa magaalaa Guulalleetti sosochiin hubannoo uumuu gaggeeffame. Sosochiin hubannoo uumuu gaggeeffame kunis biiroo dhimma dubartoota daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinnee fi akkaadaamii alata waliin ta'uun kan qophaa'edha. Sosochii kanaanis dhaloonni bor biyya kana dhaalu barnootaaf ilaalcha gaarii akka qabaatuu fi maatiinis deeggarsa barbaachisaa akka taasisuuf hubannoo uumuu irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantaa kanarratti kan argaman daayireektarri dhimmoota mirgoota daa'immanii obbo Andu'aalem Taaffasaa mirga daa'immanii eeguu fi fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf biirichi qooda fudhattoota garaagaraa waliin hojjechaa jiraachuu ibsan. የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ጋራ Biiroon dhimma dubartoota daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinnee dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa ta'an waliin hojiiwwan hedduu ni hojjeta. Keessattuu eegumsa mirga daa'immanii fi fayyadamummaa isaanii wal qabatee hojii hojjetameen bara kana daa'imman 10,100 ol ta'aniif bulchiinsi magaalichaa deeggarsa nyaata madaalawaa taasiseera. Bakkeewwan oolmaa daa'immaniis babal'ataa jiru. Bifa kanaan dhaloota irratti hojjechuun ammoo jireenya isaanii fuulduraaf hiika guddaa qabaachuu fi hojii biyya mijattuu taate uumuudha. Aadde Magdas Asfaaw immoo dhimmoota hawaasummaa irratti namoota dhiibbaa gaarii uumuun beekaman keessaa tokko yoo ta'an dhaloonni bor biyya kana dhaalu barnoota qacarrii hojii mootummaa fi madda galii taasisuu olitti yoo hin hubannee fi amaneen fudhanne biyyi gatii kaffaluu maltii jedhan. Kanaafis sosochiin akka kanaa gaggeessuun hawaasa hubachiisuun murteessaa ta'uu himan. ዛሬ እንግዲህ መጪውን ትውልድ በፍቅር በስነ ምግባርና በእውቀት እናንጽ በሚል መሪ ቃል har'a dhaloota dhufu jaalalaan naamusaa fi beekumsaan haa ijaarru mata duree jedhuun hubannoon kennameera. Hubannoon kunis kan barbaachiseef yeroo dhiyoo as ilaalchi fudhatamummaa barnootaa xiqqeessuuf barnoonni hojii mootummaa argachuuf qofa taasisanii ilaaluu babal'achaa jira. Ilaalchi kun hawaasa keessatti yoo babal'ate dhaloota barnoota irraa fageessuun boru biyya kana gatii guddaa kaffalchiisuu mala. Sababni isaa biyyi tokko kan guddattu humna nama baratee yoo qabaatte qofa. Walitti qabaan boordii waldaa Aksiyoona alatti obbo Yaarid Taglabiraan dhaloota naamusa qabuu fi beekumsa mandhaleen ga'uume horachuuf akkaadaamiin alatti ga'ee isaa baachaa jiraachuu ibsan. አክሲዮን ማህበራችን ቀድሞ የተሰማራው በትምህርት ላይ ነው። ወልዳን አክሲዮና ኬኛ ዱርሴ ከንቦ በኤ በርኖት ረቲ ኑቲስ ዳሎታ ቤኩምሰ መንደሌን ገሆሜ ሞቱማኒስ ተርሲሞ ባሴ ሆጀቹ ጀልቀብ ረቲ ቆደ ኬኛ ባሃቻ ጅራ ጉያ ሀራ ከነስ ቢሮ ዲመ ዱበርቶታ ዳይመኒ ፊ ሀዋሱማ መጋላ ፍንፍኔ ወሊን ተኡን maatiin haala daa'imman isaanii hordofuu qabanii fi guddina daa'immanii keessatti waan barbaachisu irratti hubannoo kennineerra. Har'a yoo dhaloota irratti hojjenne malee boru dhaloota naamusa qabuu fi biyyatti fufsiisu horachuu hin dandeenyu. Maatiin barattootaa sosochii hubannoo uumuu kana irratti hirmaatanis ijoolleen isaanii barnoota irratti ilaalcha gaarii akka qabaatanii fi baratanii akka milkaa'aniif deeggarsaa fi hordoffii maatii tokkorraa eegamu taasisuuf hubannoon akka kanaa kennamuun kan isaan gammachiise ta'uu ibsuun isaanis ga'ee isaan irraa eegamu ba'uuf qophii ta'uu ibsaniiru.